Kopiin keenya akkuma itti fufetti jira guyyaan 40 Sumayyaa guyyaa har'aati egaa akka warra biyya sanitti qayyachiifnee ibidda irra teessifnee itti aarsinee asbaafnee jirra amma mootuyyuu uffata biyya uffata ajajamee ture uffanni sun waan qabiniif har'aa akka biyyoota waggaa dheeraaf Sumayyaa illee biyya kana keessa waan jiraatee jirtuuf akka yaadannutti uffata aadaa Yemeniiti jechuudha ko uffannee Yemeniin biyya kana keessatti hamma Bukaar jiraniiti ka ifaan turfamu akka haala adda ta'een xiqqishoo waan duran irraa adda gooneeti isiniif asbaafne jechuudha aadaa keenya osoo dhiisin Yemeni aadaa Yemeni qofa osoo hin taane aadaa keenya illee osoo irraan hambisin jechuudha akkasinitti tolu abdii qaba yaadannoo biyya itti yaatanii itti dhugan kaalkan lamaayyuu keessa bulan irraanfatanii waggaa dheeraas keessa jiraanne yaadannoo kana viidiyoo illee nuuf ol kaayyan jechuudha viidiyoo illee waggaa dheeraa nuuf turuu danda'a gaafa Yemen turre akkana turre Yemeniin immoo haala kanatti nu keessummeessu turte jedhaniitoota akkam jirtani annagaa qaba baay'ee gammadee jira guyyaa irraa baay'ee gammadee jirra irra guyyaa irraa kun ana guyyaa irraa muka qayyaa qayyadhe bee natti tolee jira qayyadhe bee muka qayyaa qayyadhe bee hedduu natti tolee jira iddinatti tolee jira akkasii hordoftoota daawwattoota keenya akkuma argitan sagantaan keenya kan guyyaa 40 kana fakkaata haala kana babbareedanii uffata aadaa Yemenii uffatanii yeroo hundaa biyya Yemen yookaan biyya jirru keessatti uffatuma aadaa keenya hawwina namoo uffatuma aadaa biyya ofii hawweetiin fidata yeroo hunda akkasii fidanneetiin daleen uffannaa maal jenna mee ar'oo yeroo tokko maaliif keessa layyatti hin jenne yookaan immoo istaayilii addaatiin hin goone jenneetiin ar'a isilleen waan Yemen keessatti dhuftee Yemen keessatti heerumtee Yemen keessatti ilmoo argatteef uffata aadaa Yemeniitiin illee guyyaa tokko taatu ooluu qabna uffannee kan jedhan haala kanaan hiriyoottan isii marsanii wajjiin akka argitan muka qayyaatirraa kaasee guyyaa jalqabaatirraa kaasee kan marqee kan እንዴት እናንተ ማሳጅ አድርጉኝ መስል ለምን አይደለም ተቃጠልሽ በጣም ፎቶ አንሳንስ ያለ ወላሂ ለምን ፎቶ ያለቃል ቪዲዮ ላይ ማለት ሁሉ ይነሳል ወይ ምን ነው ወይ በቃ ልቦ ባሽወርዳ ላ ايوه شوف ميزان لا بس انك كيف انا بس شو بصير جبت انت بس ما ميزان በቃ ምን ታርጊናል መታረጊን ተናገሪ መጀመሪያ ኦኬ ላሻ ነው በል አውራ ያላ ኦኬ አማ አኩማርጊተን አማ ዳዳም በቀ ጅራ متي ማርጎቹ ደም ተራ ዳዳም በቀ ጅራም ዳዳም ሽኩሙ ደም ነማታሲ ቃም ጉቱ አመገራ ሽኩሙ ደም ነሬ ፍትም ደም ነመለ ቃም ሲ ሽኩሙ ምለ አመሞቱ ሽኩሙ ደምና ዳዳ ዲራት በቀ ጅራ ዋን ዶት ጅሩ ጀላቢ ጉበነ ايوه አከበር ባርሙት ተይጅራ ጀር ايوه አችቦዶ እንሱኩም ተራ አችቦዶ ሱኩምነት አከስታ 4000 ደብስና ጀቹ ቶለይ ጉበነ አኑ በህጅራ ወደቶ ተፍዳዋቶ ተከኛ ወይ ወደ ጅራ ሱመያ ናብደረተ ቸበለ ሁንዱም ተከኛው አከከኑ ወደቻጅ እንዴ ነው አዲሱ ነገር ተመቸሽ አዎ መጣጣል ቆንጆ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ታተኛለሽ በድጋሚ ደግሞ ቃጣል ተቃጣያለሽ በድጋሚ ነው ይባላል ወይ
ወይ ሱመያ አይንሽ ምን እንደ ሌላ ቀን ሰውነቷ ሲያምር ትላለች እጣኑ ተቃጥያለሁ ነገር ለጊዜው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ነው እኔ ደግሞ ግን እኮ ነው አማረኝ እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ቦርጥሳው አቁማርጊተን قوته أصبحت فوق ما عرفت مين بدر سوفتي لكن قوة درس قوة لا أكو مرة ده فرصة زي ده وقت كنا أريد قوة ده أكو ما فلقوا يكونوا الدنيا مالتنا أساتو لي لبسوا أنا أسوي كذا شيء بس أستي كل ما نبلي لا ما سيبك يبت كان أنا شو بعمل واسجد الله تورك على كسبي كس ودكش بس من ده تركي كس لا ترجعش جسوا حبيبي جسوا توكيات هنا يا باشا مسجنا يا باشا مسجنا سنامتي ايه بدو اماد لا دستة في نامتي ونسول سكر نسول امدا سكرني ايه سكر دفتر سعر نسول انتي ها الذي انا تمشي على جرن ده يورا ነገር ገብቶ دفتر سعر نسول انتي የሚቆራቀር ነገር ገብቶ የሚቆራቀር ገባ ማሩና ቡናው ነው እሱ ቡናው አይደል አሁን የምር ታረጋው ውሃ ትንሽ ጠባር ግበት ያው ከዛ አሁን ሙሽቂቤው ምናምን ሰውነቷ ላይ ያለ ይሄ አተሩ ነው አይደል የትናንት ላይ ደግሞ የቅድሙ ውሃ ሙቅልኛ አሚና ውሃ ትንሽ ለብ لا لا ترو لا زي አይደለም እና ነገላው ውጡ ይታለ ጀነት ታጥቢ ይሄ ክፍት እኮ ነው ብዙ ጊዜ ታጠብሽ ነው ታጠብ ማንን አሚና አይደለም ለውጭ ነው ማለት ነው ክፋይ ነው ሆንተም ጣዩ ጭሱን አውጡት እንጂ ነው ጭሱ እኮ አለው ገንፎ በትንሽ ነው በብዙ ነው ይኸው እዚህ ሳሚያ ከጀብ ቀይ ሞላት ተሰዶ ገንፎ ቀይ ሞላት መምራት አለበት በትልቁ ድስት ስሪ ሙሽ በትልቁ ድስት ውሃ አለና በምናሞቀበት አይደል ያቺው ሁሌ ምንጠጥባት አብታ ኦኬ ኦኬ አሁን ይሄንን ምንድነው አተሩ ይማታ ፈተሽው ባቄላ አያ ምንድነው ሌላ እንትን የሾርባ ያኔ እንደ ማንኛውንም ያለ እንትን ማድረግ ይችላል ቡና ደባለቅሽ ማለት ቡና ዱቄት ቡና አያ ከዛ አሁን በዚህ ማለት ነው እጅሽ ትንሽ ይታያል ለምን እንትን ስለማይቀ እንደዚህ ሲነሳ ያነሷል ማርና ቅቤው አዮ አየሻ አዮ ለቀለሽ ነው አለቀለ ትንሿ ወንበር ብትመጣልኝ አሪፍ ነበር መሲ አምጫት ቢጫውን ወንበር ከላይ ተማዋ አይ ሽንት ቤት አውቀሻት ሀሳብ ሙሉ ሰው ነው የሚቀበል የሽንት ቤት ይሄ ለምን እንደዚህ አሁን የሞተ ቆዳ ካላይታን ምናምን ይሄ በሳሙና የክሬም ምናምን ስትቀባ ሙሽ እንትን እኮ የጠበቃት የሚባል ነገር ይፈጠራል አይዋ ያኔ ከፀሐይ ከብርድ እንደገና ሳሙናው ምናምን ይቀመጣል ያኔ እዚህ
ይሄው እንደዚህ ስተነሳው ይተርበለበለ እንደሚወጣ አሁን ሐማም ስትገቢ እንደሚወጣው አይታይም እንጂ አሁን ይሄ ይዞት ይወጣል ማለት ነው ሰውነት ራሱ ቀረ ገና ተቀያለሽ በደንብ ስትታሽ ሙሽራ ይታል ለቁትን ነገር ማድረግ ይችላል በነገራችን ላይ ያኔ ሁሉም ሰው የራሱ ምርጫ አለው ያለው ሙሉ ሰውነት ተቀበታለሽ ሙሉ ደላላ خلاص ሙሉ ሰውነት ከተቀበች ወራ እንመለሳለንና ከኛ ጋር ቆዩ ወይ ቡና ማቅባሪያ باقي لا في اترا بازاليا غلغلا في بونا ولي تالا كنا مايته يسيچودا ማከመ ጅራ ኩና ማዳዳፊ ማርናቱ እንደነሰልሽ ነው አዎ ይሄ አሁን ለምን እንትን ስለማይቀ እንደዚህ ሲነሳ ያነሷል ማርና ቀቢው አዮ አየሻ አዮ ሙሽራ ይታል የካሜራማን ሙሉ ሰውነቷን ቃሙጉቶ ከንድብዲ ጎጋዱ ዱኤ ቁቁንጫው ገጋር ላፈሩ የፈለጉትን ነገር ማድረግ ይችላል በነገራችን ላይ ያኔ ሁሉም ሰው የራሱ ምርጫ አለው አቺ ቦዳ ማከራስ ቃማ ናፈጉቱ እንዲቀቲ ናፈጉቱ ገዲበት ቦዳ እንዲቀቲ አቺ ቦዳ ባቴ ለበና አናን ከኒከን ነው ዱይዲ ማርቀኒያቲ አቺ ቦዳ ቀይ ከነፈካታ ይችላል Bitte. خلاص يا هو هي تاتي على الشاشه كدوه هنا اللي معاه
egaan qophiin keenya akkuma itti fufetti jira guyyaan 40 Sumayyaa guyyaa har'aati egaa akka warra biyya sanitti qayyachiifnee ibidda irra teessifnee itti aarsinee asbaafnee jirra amma mootuyyuu uffata biyya uffata ajajamee ture uffanni sun waan qabaniif har'aa akka biyyoota waggaa dheeraaf Sumayyaa illee biyya kana keessa waan jiraatee jirtuuf akka yaadannotti uffata aadaa Yemaniiti jechuudha kan uffannee Yemaniin biyya kana keessatti hamma Bukaar jedhaniiti ka ifaan tolfamu aara ifaa san keessatti turanii gisee baan uffata kana uffatanii baanii nuti mootu akka aadaa keenyatti qayyachiifnee aadaa keenya Bukaar jedhanii isaan hamma Bukaar ifaan akka aara baasu godhaniiti yookaan akka wanti ho'isu godhanii qaama namaa ho'isaniiti ifaan jechuudha waan isaan dalaganii nuti mootu mukaan aara biyya akka biyyatti aadaa keenyatti irraas dhufne jechuudha isa biyyarraa fichisiisnee akkuma dura viidiyoo duraatti irratti argaa turtan Sumayyaa irra teessifnee dhadhaatti dignee chukumnee qaamasi amma asbaafnee jirra jechuudha amma mootu sagantaa keenya malee akkuma uffatte jira aadaa Yemanii kana maal uffatanii jettan yaadannoo fi jechuudha yaadannoo waggaa hanganaas keessa jiraannee fi ammallee nama hedduutu Yemaniin nu waliin jira hiriyoota Yemanii hedduu qabdi isaaniifillee aadaa ofii yeroo hedduu uffachaa turte waan taateef guyyaa tokko akka yaadannootitti uffata kana uffanne jechuudha hundi keenya isinillee uffata kana uffachuun isin feete fi hiriyoota qabdi hiriyoonni isii hedduu isii jaalatanii hedduu isii kabajanii gaaf isin deettuu waan hedduu isii wajjin taa'ee jiranii wajjin cinqamanii turanii waggaa biyya kana waggaa dheeraa biyya kana jiraate isaanii wajjin akka obboleeyyaniitti wajjin jiraachuu turte ammallee kifaayaan jaartiin jadiid akkuma beekamu isiin muwallada jechuudha muwallada Yemaniiti aadaa irraa uffanne kun aadaa isiiti hedduu akka gammaddee jirtu fumaata akka shakkiin qabu akkasii kifaaya egaa akkuma dursin jedhee hammamal Bukaarri ifaani jechuudha harka fiitiin tolchaniiti kana maangubanii isiin muutu aara muka biyya rafnee itti aarsinee midhaan hirganii daa'imaan dhadhaan warbi uuman jechuudha tolchinee shukumnee dibnee qopheessinee jirra kun akkuma agartan gisee keessaa baatu uffata kana uffatteeti baatee egaa amma sagantaa keenya kan gara bunallee xiqqoo qopheeffannee daabbollee marqallee akkuma aadaa biyya sanitti qoriitti qopheeffannee jirra jechuudha baanetti garaachi deemu jirra guyyaan har'aa kun guyyaa ulma baya isii jechuudha guyyaa kabajuu miti 40 kabajuu akka isinitti fakkaanne ulmaa ba'uudha biyya keenyattillee akkuma kanatti marqa feenanii dubartiitti yaa'anii qaamarraa dhiqanii akkuma arra nuti goone kana jechuudha akkanumatti dhadhaa dibanii waa hoddu godhanii fi ka wajjin qayyatu barbaadus wajjin qayyatee silaa nuti warra wajjin qayyatu taatee biyya jiraanne kun guutuu wajjuma qayyannee akkanumatti qophoofna jechuudha akkuma isin agartan waan dibatan guutuu wajjin dibannee jirra wajjumaan hin qayyatin malee jechuudha ulmaa baasutti jirra Sumayyaa kun guyyaa har'aati guyyaan isin ulmaa baatu guyyaan kun guyyaa hedduu seena qabeessadha guyyaa addaati takka haala kanaan biyya kana keessatti namni keenya kabajee jiralee natti fakkaatu ganaafillee waan kabajamu soo garuu kan gara fuula duraa rabbitu beeka waan dabree malee waan dhufan beeka waan ta'eef saniif guyyaan kun guyyaa har'aati hundaafuu guyyaan kun guyyaa har'aati takka guyyaa har'aa kan namni argee beeku hin jiru immoo nama gabarjii as jiru kana keessa akka haala adda ta'een xiqqishoo waan duranitirraa adda goonetti isiniif asbaafne jechuudha aadaa keenya osoo dhiisin Yemanii aadaa Yemanii qofa osoo hin taane aadaa keenyallee osoo irraan hambisin jechuudha akkasinitti tolu abdiin qaba yaadannoo biyya itti yaatanii itti dhugan kaalkan lamaayyuu keessa godhanii irraanfatanii waggaa dheeraas keessa jiraanne yaadannoo kana viidiyoon illee nuuf ol kaayyanne jechuudha viidiyoo illee waggaa dheeraa nuuf turuu danda'a gaafa Yemen turre akkana turre Yemaniin immootu haala kanatti nu keessummeessu turte jedhanii silaama biyya biraa taatee aadaa keenya wal uffatin haadhanii asitti garuu maashaallah tabaarakallah akka agartan kanatti kunoo fudhannee uffanneeti taa'utti jirra jechaadha sagantaa keenya ammus akkuma itti fufetti jira amma gara bunaa fi marqa qopheeffannee sitti dabarraan faana tura Sumayyaa maaltu sitti dhagamime assalamu alaykum jeen daawwatatan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota kabajamtoota akkam jirtanii annagaa qaba baay'ee gammadee jira guyyaa irraa baay'ee gammadee jirra irra guyyaa irraa kun anaaf guyyaa irraa muka qayyaa qayyadhee ba'ee natti tolee jira muka qayyaa qayyadhee ba'ee hedduu natti tolee jira hedduu natti tolee jira guyyaa irraa kun gurraan anaafur 40 kiyyaa ulmaa ba'utti jira ulmaa ba'utti jira bakka bas kootu akkami gammadee jirta daawwattoota tokko ta'ee ulmaa baa nabaasaa jee ulmaa nabaasaa jee ulmaa baan masa nabaasa ulmaa baan nabaasa kota ulmaa baa jee isinillee kota ulmaa baanii baya bobas akkami gammadee jirta alhamdulillah gammadee guyyaan addaati takka karraa gammadee beekte isaa guyyaa addaati aadaa Yemanii irra malee dhufan shaggaada maashaallah takka haala sirraa bareedi
Uffata Habashaa caalaa sirra bareedee kan. Aadaa warqiidha. Aadaa warqiidha. Aadaa bareeda maashaallah. Aadaa bareeda. Eewa biyya Yamanii sana jaalattaa? Een jaalatta. Saniif uffatte. Galeen tiyya Yamaniidha. Galeen tiyya jiraana tiyya Mawalladadha. Wal kun maabaduu. Abooddadha. Kifaan booddadha miti abooddadha. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya akkuma argitan sagantaan keenya kan guyyaa 40 kana fakkaata haala kanaan babbareedanii uffata aadaa Yamanii uffatanii yeroo hundaa biyya Yaman yookaan biyya jirru keessatti uffatuma aadaa keenya hawwiidhaan namuu uffatuma aadaa biyya ofii hawweetiin fidata yeroo hunda akkasii fidanneetiin dalee uffannaa maal jenna mee har'a yeroo tokko maaliif keessaa layyatti hin jenne yookaan immoo istaayilii addaatiin hin goone jenneetiin har'a isilleen waan Yaman keessatti dhuftee Yaman keessatti heerumtee Yaman keessatti ilmoo argatteef uffata aadaa Yamaniitillee guyyaa tokkillee taatu ooluu qabna uffannee kan jedhan haala kanaan hiriyoottan isii marsanii wajjiin akka argitan muka qayyaatirraa kaasee guyyaa jalqabaatirraa kaasee kan marqee kan wajjiin qayyachiisee maal jedhee biddaan gubanii ka gubee ka sukkuumee ka deema itti dibu dibee ka dhadhaa itti dibu dibee sukkuumanii maal jedhanii Saamiyaan Faansis hundi isaanii Fooziyaan Faantillee hundi isaaniitu nam tokko Sonafiin Kefaaya Masii fi Hawaas akkasii Sumayyaa haala kanaan marsaniitiin akka kuno istaayilii bareeda kanaan ta'anii jiran jechuudha. Amma sagantaan itti aanu maali? Gara marqaa daabboo muraa buna dhugaadha. Akkasii hangarumaatti nu wajjin daawwadha.